Namtichatu gaafa tokko ilma isaa waamee yaa ilma kiyya du'aa'ii sii godhaa kootu jedheen. Hayyee jedheen mucaalleen hin dhufe yaa ilma kiyya dhaga'i jedheen. Nama addunyaa kanarratti nama waa torba abaarte rabbi siin godhinii jedheen. Ishi jedheen aamiin jedheen mucaan. Amalleetti deebi'ee nama waa torba eebbifte rabbi si haa godhu jedheen. Aamiin jedheen. Maarree waa torban kana baruu yoo ka barbaaddan ta'e chaanala YouTube kana subscribe godhaa isiniin jedha. Viidiyoo kana haga dhumaatti daawwadhaa isiniin jedha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh. Jirra jirtu kabajamtoota fi hordoftootaaf jaalatamtoota maatiiwwan chaanala YouTube nashaata jirtu isiniin jedha. Ani kun nagaa jira alhamdulillah galata rabbi. Ammallee seenaa haarawaan walitti deebinee jirra. Seenaanis akkana jetti. Namichatu ilma isaa waamee kootu yaa ilma kiyya siin eebbisaa kootu jedheen. Ishi jedhee ilmis itti dhufe yaa ilma kiyya nama waa torba abaarte rabbi siin godhin jedheen. Aamiin jedheen mucaan. Ammallee ittuma deebi'ee nama waa torba eebbifte rabbi si haa godhu jedheen. Aamiin jedheen. Marree waa torban kun maali yoo jettan ta'e inni tokko isiin abaarsaa nama samiin abaarte rabbi siin godhin jedheen. Aamiin jedheen mucaan. Ammallee inni lammaffaa nama dachiin abaarte rabbi siin godhinii jedheen. Aamiin jedheen mucaan. Ammallee ittuma deebi'ee nama haaduun abaarte rabbi siin godhinii jedheen. Aamiin jedheen. Inni afuraffaan nama haanni abaare yookaan immoo tushaan abaare rabbi siin godhinii jedheen. Aamiin jedheen mucaan. Ammallee ittuma deebi'ee nama leenci abaare rabbi siin godhinii jedheen. Aamiin jedheen. Ittuma deebi'ee ammallee nama waraabessi abaarillee rabbi siin godhinii jedheen. Aamiin jedheen. Ammallee ittuma deebi'ee nama jeedalti abaarte rabbi siin taasisinii jedheen. Isinii galee akkasuma ammas kunillee hiika qaba. Akkasitti nafu hiikni isaa maal jedhama? Nama samiin abaarte jechuun nama abbaan abaare rabbi siin taasisinii jedheen. Inni lammaffaan ammoo nama dachiin abaartee jenne. Namni abbaan abaare yoo abbaan abaare akkasumatti taraa yoo eebbisellee ammoo akkasumatti isaa tartii jechuudha. Inni lammaffaan ammoo nama dachiin abaarte rabbi siin godhinii jedheen. Dachi jechuun haadha. Namni haati abaarte homa takka ittuun bu'u. Akkasuma ammallee nama haati eebbifte bakka fedhe gaa namni haati eebbifte galma barbaade ga'uu danda'a jechuudha. Inni sadaffaan nama haaduun abaarte rabbi siin godhinii jedheen. Haaduu jechuun obboleessa kee wayin obboleettii ta'e. Kana jechuun maanni haaduu jechuun mullaaciidha. Mullaacii hiddan dhuuraatiin muramte yookaan ammoo obboleessaa fi obboleettii garaa tokko keessaa baatee jechuudha. Haaduu jechuun. Kanaaf obboleessi kee illee yoo si abaare sirraa argatuu danda'a. Akkasuma obboleettiin ta'e illee haqa irratti yoo si abaartu ta'e sirraa argatuu dandeetti. Akkasuma yoo si eebbifte illee milkaa'uu dandeettaa jechuudha jarri kun lamaan illee. Inni afuraffaan nama haanni abaare rabbi siin godhinii jedheen. Haada jechuun fira kee kasirraa achi fagoo yookaan immoo eessuma abbeeraa akkasuma warra soddaa ollaa warroonni kunniin namni jarri kun abaartellee hin oofolu. Namni jarri kun ammoo eebbisanillee galma barbaade gahaa jechuudha. Kanaafi nama haanni abaare rabbi siin godhinii jedheen. Hiikkaan haadaallee namoota kanneenii jechuudha. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota kiyya ammallee nama leenci abaare rabbi siin godhinii jedheen. Inni shanaffaadha. Nama leenci abaare rabbi siin godhinii jedheen. Leenca jechuun hayyuu biyya takka yookaan ammoo damiina ganda ati keessa jirtu sanii yookaan ammoo nama yeroo gumaan dhumu yeroo namni du'e gumaa namaa fixu hayyuun akkanaa kunillee siin abaarinii. Nama inni abaarillee rabbi siin godhinii jedheen. Yoo si abaarillee hayyichi kunillee sirraa argatuu danda'a. Rabbi immoo yoo si eebbisellee ammoo akkasumatti du'aan isaa sii ta'uu dandeettii jechuudha. Kanaaf nama hayyuun kun abaarellee rabbi siin godhinii jedheen. Namoo nama hayyuun kun abaare eebbise
nama hayyuun kun eebbise rabbi si haa godhuu jedheen. Akkasitti ammallee nama waraabessi abaare rabbi siin godhinii jedheen. Waraabessa jechuun qabriidha. Qabrii banaa yookaan immoo qabrii dukkana qabrii san yookaan immoo nama du'e jechuudha. Waliigalatti nama amrii ta'e. Nama amrii ta'e jechuun fakkeenyaaf namni tokko ollaa kee haa ta'u, haadha kee haa ta'u, abbaa kee haa ta'u, firoota kee haa ta'u, odoo sitti aaraa jiranii, odoo si abaaranii yoo addunyaarraa ka deeman ta'ee nama san addunyaarratti deebi'anii argattee dhiifama gaafachuu hin dandeettu jechuudha. Kanaaf abaarsi isaanii simarratti dalagaa deemaa jechaadha. Kanaaf namni du'aa ka'e abaaree rabbi siin godhinii jedhaniin. Namni du'aa ka'e ammoo yoo si eebbisellee du'aa inni si eebbisuun akkasumatti dalagaa tarteechaadha. Si eebbisee geessee yoo kan du'u tahe isinii gala. Kanaaf ammallee nama jeedalti eebbifte rabbi si haa godhu, nama jeedalti abaarte rabbi siin godhinii jedheen. Isii torbaffaadha. Jeedala jechuun maa inni beektu hiikaan jeedala jechuudha sayyaahiina yookaan ammoo nama namni nuyyuu wahirra hin kenne tokko gartanii nama namni marti xiqqaan guddaan tuffatu nama tuffatama nama namni maraa tuffatee bakka qaamaatitti bakka mirqaanaatti bakka asilaa jiran hundatti silaa arguun feene ka kabajaa takkara namni isa hin kenne kophee keessa nama taa'u tokko gartanii ni jira. Namni tokko kan namni miizaan namummaa gubbaayyuu isan kenne wayitu jira. Namni sun abaarelleen hin offoluu jechaadha. Kanaaf namni sun abaarellee rabbi siin godhinii jedheen. Akkasuma ammallee namni kun eebbisu